Aji sih nak aja. Kali dabar kuma dibba fa dabar. Ende. Kuma dibba lama fa wallahi. For refer the man for jindi kuma di bala mau. Human hair in hair jechuun kan rifeensa fakkaatu jechuun rifeensa fakkaatu. Kafardati ma refer di kun. Ege fardati bar. Kan ni dhiqattaanii filattaanii dhahataa akkuma rifeensa keetiiti. Gaariidha sun. Kuma di bala mau. Kuma dibba lama kuma dibba fa. Qaaliidha maali gizee jechuun gizee beeksisanii narki. Maskiin faanii gurgurtii bar qabdi bareedaa kana qabdi. Ma refer the for jindi TV ka umama ta'u akkamitti adda bee karee abbaa warra Kuma tingii dibba kana tokkoo kamuru fi bara. digdamaadha. Kuma dibba tokkoo fi digdama faadha biyyatti jechuudha. Ati nu godhattaayi. Hin godhanne lakkeen godhadheen beeku guyyuma takka sun uumaanii reemti. Rifeensa akkana dhahee ol bahee tiktookii irra deemuu jiru tokko nan irreessin. Ittiin idee malee itti ideetiin akkana akka warra dawwee tokko godhane akkana galabbatamu tokko nan irreessin. Raappara Finfinnee tokko fakkaadhee nan irree harkitan ta'a. Harkitan lakkii poostuu na gootanii maaf jibtan. Kuma di babdi dama kuma di bala mana de ma. Wallah. Habibti jireenya qaala'ee kanaan jaartii uummaneerii naabiti jettu sitti rabbi qabnaan maarree rakkoo guddaadha kuma dhibba lamaa kana baafte. Kau guyyaa san guyyaa rifeensa akkana goojjee ta'ee asirra taa'u tokko nagarra egaa isfanniif akkana godhe. Ummaan jee viidiyoo na bilbilte. Yaa'u viidiyoo dhokadheetiin akkatti samitti ol qabee dubbisa. As bahii si aadeen jira. Tigisin as bahu innaa ilaahi illa Muhammad Rasulullah waynuma salphadhe. Maali kun rifeensa kiyyaa warraan rifeensi asirra muramee jira. Iyyitee jechuudha. Naaloltee jechuudha. Akka akkasii naaloltee yaa ba'ee gana achi rifadhe. Maqasa fudhadha. Hin cire wallaani mana mataa dhaqeetiin narraa haa kaluma godhattee irra baas ta'ee narraa murii jeenaan akka gootee narraa boo'ee narraa baas jeeniiti illee shiggiree kanaan narraa baasa. Rammalee namarraa bahu. Rammalee namarraa bahu. Shiggireedhaan. Rifeensa kaanii miidhaan qabu kan uumamaatiif. Hin dheereessaa'u. Akkas taanaan shamarree hundi bitachuu qaba kaa. Haraamaree. Haraamaadha. Eeqa. Haraama qabsoo hin beekne garuu haraama. Dhiira gowwoomsuu ta'e kun dhugaan nu gowwoomsaa jirtanii bar. Dhiira gowwoomsuu ta'a haraama haraama guddaa. Amma bar dhiirri bar gizee dubartii warra mataa qullaa kana humaaneerri godhate rifeensa kiyya jechuun dandeessu bara akkana adda banee ilaala akkas jidduu kana adda bantee yoo ilaalta malee. Si jala gadi hin jettu kaa. Suutuma suuta akkanatti haayi bareedduu akka maal jettee keessa waa barbaaddaa ni harkitaatu gisan. Ooyisitee moo? Ati gisan ni harkita waan qoqoqof jedhu ni harkatta jechuu gisan. እንደዛ ነው ጀቴት ማርጋ ከገቡስ ተካ Sistema bareedaa nuti makiina warri dhiiraa hojiirra oolchaa kan. Mataa qaqqabaa jaalallee teessa yoo rifeensa isinitti jijjiiran. Iccitii bareeda nutti himte kan. Iccitii bareeda nutti himte. Wallah. Egaa amma sa'a kanatti rifeensa godhatteettee nama gaafachuuf ishee midhaa haruma ifii tokko ilaalta malee dubartii maal godhatte jettee hin gaafattu ishee midhaa. Hin gaafatamu. Biiqsa. Dubartiin gariin ta damma hidhuun jira barta ofitti nama kana harkaan qabachuu ofi nama qabsiifne jira. Anis sodaadhaa takka dhiira wal tuqeen beeku minaamin jettee jala utaatu jira isin si dhoysu. Sin dhoysitu lakkee rifeensa maa si dhoysu jetteeti. Thank you. Gurbaa firaa osoo balaa biraan argitu dawwal taate.
Itti dabali keeppii sammee deebisiti. Doktar mee laayif goolii xiyyanaa guuti ilaaliiti waan xiqqaa tokko. Rabbi rahmata siyaa godhu. Walumaa malee kophaa xiyya akka raamata naa godhuun fedhu wallaahi asliyyee. Museenaan maaliif jirti yoo bunni ni jira? Museenaan aartee jirti. Maaltu si aarse? Qufaa tokkotu irraa galuuni. Haa akka isaan dhufu qofaa manni guutuun qofaa qaba yoo ta'e. Uuman heerii naa biti naan jette kakuu $200. Yaa asii maaliif jette kun ammoo dubbii tana dubbanni. Laa ilaaha illallah rifeensa hin qabdi yoom akkanas jette. Bar namni humaanii kan godhatu bar warra rifeensa hin qabne dhifaa miti barri beektaa garuu. Namni rifeensa hin qabuudhaafi miti harka godhatu. Kan dheeraa duddarra jirullee numa godhata because rifeensi sunii fi rifeensi ilmi namaa. Itu masyaallah fayyaalatti ba. Ati ba onne keessa na jirta. Museen haadhiise kaamaa isaa. Fayyaalatti hin beektu bar. Wadhiise. Si gammachiisuuf dhiiga hangee 100 guutuuf doktor. Na sobdi. Aara si sobdi hin beeku lakki. Kura buzuuta sagalee qabattee maa inni yaa jirtu uumaneeri. Kuno. Museen waan deenggadda hoteela dhaqnee nyaanne sani kaa. Nuti qulqulluu warra baadiyyaa wajjin jira na ka ciqii as na tolchaa achi na tolchaa hin beekne. Wai masakan tadi. Rifeensa. Maalitti beekta? Doktor. Sudah itu wamne ban mata. Doktor nageessitti himaa. Eenyutu abbichuu warra malaa moo malaa ka jedheen? Abbichuu abbaa malaa. Abbaa malaa eenyutu jeen? Mal. Hin beeku. Gartee maal jette? Warra jimmaa tokkos jeen. Uummanni jimmaa kun mala ajaa'ibaa kana qabu jechuudha. Sigalee uummata ajaa'ibaa uummata shaxuura jechuudha shaxuura. Shaxuur naachoo. Shaxuura waan taateef hin beeku sin jettiraa ni beeyti. Dubartiin uumaneeri hin beekne hin jiru hunduu manaa qabdiyyuu nama. Ka'ee doolaa bafattashu. Ay akkasitti illee caalaa bultumee dhagee. Doktor. Warri jimmaa bara smaartiidhaan beektu san tsadaa yaaluu smaartochi naachoo koo gawwaa si fakkaatanii. Amma isiin hin beektutti addaa ni beeyti. Ani beeku jennaan achuma dhaban. Ay doolaaba keessallee barbaadduun harkattu because hin fayyadamtu waan ta'eef. Garuu birrii kana hundaan bituun cubbuudha. Dubartiin baree ishii wanta ishii itti tolu maallaqa xiqqaa itti yaadalliistu jaalannaa waan san. Ay, numa warra dhiiraan gaafatina malee birrii keessanii yoo bitattan waan nu galchu hin jiru. Itti dawwalan. Kia gara na boye bona si malen kabu ana asli emmi siri fudhatte emmi siri main hin fudhanne. Maalleen kan kiyyoo misa hin dhingeenye. Okay, miliyoona 3 fudhatte jechuudha. Aboo mallaqa salsila guyyaan hin geenye 25 ka Itoophiyaa natti fakkaate ka faranjii tare warri Itoophiyaa guyyaan meeqarra? Itoophiyaan 23 guyyaa Guyyaan afur. kudha sadii. 25 ka Itoophiyaati ka baatii Itoophiyaati.
Torbaan lamaaf turan aan jedhe kala itti barreessee gaafadhe. guyyaan 13 jaan Itoophiyaatti way Itoophiyaa duubatti haftuudha bar Laa ilaaha illallah. kanaadha jechuudha hayaan 25 bar ga'ee jeetii kun kanaadha ittiin taasii tafaranjii seebar Ta Itoophiyaati taphaatii Itoophiyaatiin aan jedhe kala gaafadhe ijoollee warra biyya keessa dhabu. 14 jamaal guyyaa hin wallaaltan malee hin wallaaltanii irra guddaan bar blackboard irra laalataa bar guyyaa mana barumsaa yoo dhaqu malee guyyaan beeku bar warri Itoophiyaa sammuun shiishitti taatee jirti yaa doktara kiyya kun kaan 16 kaan 15 Warri Itoophiyaa mangil sararatanyaa qofa guyyaa beeka mangil sararatanyaa malee qabla. barattoota qofa blackboard irra laalanii guyyaa achirra barreeffama. Irra hedduu warri Itoophiyaa jiru dalagaan qabame guyyaan beekan sa'aatima hirribaa kaan irreega. Miskiina wallahi. Rakkoo. 14, 23, 14, 13, 15. Guyyaa mataa keessanii qabdanii uummata Itoophiyaa. Doktar, maalleen kun amma akkatti tokkoffaa baatee wahumaan kaasilaa namni miskiina haa lafaan dhahaa waan xixiqqaa tokkoon yoo lafatti dhahan akkam jetta. Anama bare dubartii singilii bira kaatu barbaada duraan si bira kaadha jedhee ture amma sillee si shakke nama bira kaadha bira akka taara. Nan shakkinaan nama amaanaa jabeessuudha. Nama amaana irratti duudhaan hin laaltamee sabni kunuun sammuu na amanaateet na bira kaayyadhu. Ani maal godhaa garaa keessatti waan hojjechuuf booda si hamadha amma si maalis si shakke bee taate amma xiqqashoo aga gara qabsootti deebite gara xiqqoo waan itti malee sammuu irraa san miira biraa keessa waan jirtuuf yoo akka carraa sagantaa sargii keessaniit irratti waa hanqatan cidha booda itti deebifna jettanii na nyaatu osoo hin taane osuma wal affeertan maal jettan keessaa na jala luqqiftan fixxan jedhees. Yoo sargiin fa'aa godhatte minaamin waan jedhu si shakke. Ummaa ijoolleen na jaalatan hedduullee nama makkiin ofiitti fuu waan biraa keessa jirti dhugaadha. Cidhaa irratti namni baasii baay'ee baasaa birriin sargii isii keessatti jalaa yoo oolte akka itti deemattu hin qabdu ati abbaadha. Naan jiran deeggartoonni kiyyallee anillee mootu si shakke waan kana. Wannoo bira kaayachuu yaada qaba amma eenyu tigistiin bira. Tigist tami. Tigistii fi haadha faaxe keessaa carraa buuse jechuun warra heeruma irraa tasfaa kutu. Haadha faaxee biran kaayyatiin. Haati bartee karaa meeskisootiin seenu deemtee Ameerikaa. Karaa Meeksikoo tarii baree waddi. Maallaqa barbaaddu waan diifi. Ana bira si wayyaan taariba yaamu deemuudhaaf kaayyuun qabu amma waan ta'eef. Tigistiin bira kaadha kalaas tigistiin taa Dubaay jirtu sana. Hin beeku ati maaliif na bira kan ibsu Akkida gidaa shamara heeruma irraa abdii kutatte bira kaachuu barbaada nama wajjin na jalaa nyaattee fixuun qabdu gaa. Xixiqqooleen tunni warri jaarsa qabu warri jaalallee qabu warri tasfaa heerumaa qabu kun waa wajjin. Yoo maallaqa kan kiyaan sirraan yaadde harargee osoo hin ta'in warri baalee siif kafala. Yoo sirraa lukkisnee anaaf ibsaan kan sirraan yaadnu ta'e warra baaleetu si hafalaamaan rakkatteeti. Garbuun ni jira. Birri kaashii miliyoona sadisitti kennee garbuun kafaladha. Wayyaa ajaa'iba qabdas. Abbitti akkam nagee fayyaa. Mana bitti. Akkam godhare yaadda eebara osoo birrii sunuun harkaan gahe. Jamiilaa warra baalee sana bira kaadhu. Nutu yaadda bakka kaayyaddu warra baalee taanaan kaayyaddu rakkoon hin jiru. Warra baaleetti na nyaatte sillee naara qabeennati. Dhaba mana gooti. Maalleen kun sun bayini. Nama qabeenya qabu bira xiqqishuu ta'e kaachuun jechuu bar akka nama baaratti fincaaneti. Nama qabeenya qabu bira xiqqishuu ta'e kaachuu jechuun akka nama baaratti fincaaneti keessaa mul'ata. Dhageeffadhu maal si jaanni beektaa? Tigisti rifeensaan baastee fixxi.
warra komentii ajaa'iba qaban illee Sabbontu Emmy Jawar. How are you baby? viidiyoo cufadheen itti muddaboo nyaata kana sabboo Haadha gara. Ati yeroo qabsoo kanallee ima nyaata yeroo uummanni biyyaa dhumaa jiru. Qabsoorra jirraa nyaata dhiisi lagadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Yeroo barataa yuunivarsiitii daabboo goggoydhu lagatu kanaati ruuza galchitaan maki. wallahi guyyaa meeqa eegan nyaatiin eegar gaafa san rifadhe nyaanni na dide wallahi laazim Qaama galchaa jirtu kunoo. nyaataa miti barkun abbukaadoo wayii ciccireeti wanni wal jira malee ture nyaata eegannise warra Sabboontu eessa badde qooyi? Aboo sabboontuun kun ati goota bar. Goota biyya faranjiitti qabu asliin diyaasporaa obbo. Bakka waa kaayetti barbaadaa mina bira kaa'adhu si nyachaaf dhufe. Ati bar si maallaqaa miti dhumuutu yaayoo si bira kaayadhe bar nan qonca weenee qonjo. Akkitti qixxee kuma. Alla bakka naaf jedha. Jamiila maakii akkam nagaya? Badalubbuti. sabboontuutiyya Irtaa jamuyyee hin badde. Anchi wallahi ነገ ትመጫለሽ እኮ አሁን ማታ ደውልልሻለሁ። Yeet agar beet littaji. As jira bara asli ko. አስቲርቲ በሪ አስሊ Biyya jirti. My goodness. Isin bira yoo akkan dhufne shakkati asliyam. Nusra sarki makiiti si shaatirratti dhufta amma harka duwwaan dhufe. Qabsoo. Walla maki invite na godin dhufa. inshallah ኮንቶ Abbaadha. ሰቦንቶ አንሲብራና Mootillee ofii galchannee bar dhageette. ቴነታቴ በር ወኪሌን ቴነታቴ በር Maashaallah tabaarakallah arifa wallahi. Yoom biyya galte ati? Amma xiqqoo bubbulee asli kam. Wallahi. Maashaallah maarree achi teeti fuu keessummaa guddatu biyya Ameerikaa irraa dhufe akkatti gandi hundi sangaa hoolaa xiqqala foon hoolaa qulfe. Walla asli Jamiilaan Faatina tan kabaan jirtutti lash na godhaa. Anjii አስሊ ወላሂ ደቄላሌን ይላል Yoo obboleettii xiyyan tan kaba qabne waan ati nutti fuudhuuf heerumu qoqqopha'aa jirtu maal inni jame? ላል ትያ ወልሲት አን ደቄ ጅራ አማሞ በሩዋ ሙኔ ዳክኖ ደገ ቤቴ መካነ በሌሲቲ ሰብዬ አነመለኑ ሲት ዱፈ ልቡቲ Nam wallahi namni aga kee garuun jira. Akkam jirte ree lamaatii midhaan afaan guuttateeti moo akkam taate? Yaa nyaataa jirti. maakiin guyyaa meeqa midhaan hin nyaanne jette wallahi bar nyaataan na cufate bakka gisee rifadhu nyaata nyaachuu danda'u Abeebsi nyaatati gubbaan aannaniif dammaan guddatee lafee jajjabaataa ofirraa qabda. ajaa'iba kana wallahi Yeroo nyaattu amma. Otoo kiyya Ada sanyitiya ingammanne bannash maakiin teenna ta'uu isiitiin. Hin gammanne jettaa gaafa dhaga'an bara kana namaa kanallee yeroo hin dhageenye leetii ta'ee dhagee. Oye. Ani sitti laas hin goone isii bannaarshin. Hin goone wallahi waan baay'ee irra Kila deemaa. yoo haasa'inee fitannee. Keessa akkasii qaqqabdanii natti himne ani asumarratti baradhee garuu eega baradhee kaa maal hin ga'a maal goona maakii barqara beeyna. Yaa. Bareeda. Akka biree as ga'eeti nagaa qabdaa? Ayyaa wallaahi nagaa galata rabbii kun jirra. Ima viidiyoo ima agarraa baree haa hima jirtaa. Feesbuukitti achi deebitee na fakkaata hundi. Ana gisee feesbuukitti achi deebi. Kuni beeyta an tiktookii kana warruma tiktookitti akka qubna gariitti ilaala malee wanni ati dubbatte siin taa'u ergaan isaa warruma yoo san jecha si bira jiru malee nama dalagarra jiru nama irra biizii ta'e nama onlaayinii jirre biran ga'u waan ta'e yeroo tokko tokko waan taa'u yoo barbaadde kara feesbuukitti arta. Yaa dhugaa ofiillee abboo faaloorii baay'ee achirraa qabdan na fakkaata. Facebook irratti barnooti kabbaadidha.
hin argaa bar wayita jawaar waa poostatu bare commenti kee argaa wal maaksha abshir baqa amashan yaadan deemte yaa Facebook yo live asli waliin seennu an live seenu deema booda dhufne achin namni nu beeku hin jiru hin dhufne garuu invite godhe asli body tara tike na koi maal jira Facebook e maqaan kiyyamo seenaa jedha kiyya seenaa Washington wayite Oromoo protestii san baay'ee wan activity tureeyyu amma garuu maan jiran body tara tike na baqa kiyya fayyadamte bakka akkas taatu nu taate kaa waa business irra dalaguu dandeenya laata jamu booda Facebook live hin dhufa guys yaa dibanna si waa itti karoorsinu waan kan yarri Facebook hedduu isi yaadeen jira ambar warra Facebook kanan ee jaalladha bannaati maati shaayee mee leelti naa seensi bannaati riyaati yetak mee teessa jirti ila sibira jirti as jara kana amma taagina esti leelto and qutur xaafiya ma sura idhi durra qabamiti elo kono abaabo si kenna jirti suura isiilleen ergifadhe ላልተወሰነ ጊዜ ነይ እናቱ እንዴ ዘመዶቻችን እኮ ተሰበሰቡ አንተ አርበኛው ዘመን አርበኛው ትላንትና ለልቶ ያረገው አይተሻል አይደለ ቤቲ ፋኖ ጋር ገብቶ ኦሮምኛ ሲያስተረጉም ሊባረር ይገባል ለእንዲ ባርጤ ተባለ ድሮኑ ወደዛ ሄድም ማለት ነው ለእንዲ ዲር ተዱርዬ ቲክቶክ ከነራክ ተታተ ዲር ባለገመ ቀኑ ራፋን ቀባ ጅርት ያሰራ ወጋኩማ ጅራት ያ አሽኛ አከሚ ነጋ ማኪ አከሚ አደ ጀሚላ አከሚ ሲል ጅራ ለልቲ ነግማ አከሚ ሲል እንዴት ነሽ ሰቦንቱ ፎቶሽን ላልተወሰነ ጊዜ ተበድሬዋለሁ ይቻላል መችሽ ይመች በሁለት 100,000 ኡመኔር መኪል ልትገዛ ነው ለልቲ ሐሳብ ስጪስ ኧረ ልገዛ አይደለም አስሊ ውሸትን ተው እሱን እኮ ውድ ነው ኢትዮጵያ እኮ በጣም ማኔር ማንት ቤቴች ግን እዚህ ላይክ ቲክቶክ ላይ የሚሸጡት ቺፕ ነው እዚህ ካምፓኒዎቹ ነው የሚሸጡት እና እዚህ ቲክቶክ ላይ ማርኬት ፕሌሱ ላይ ምንድን ነው የሚሸጠው አልገባኝም ማይኒ ከጉርጉረ ማስኒ ተይው በቃ አንቺ አማርኛ ከና ማኔሪ ከነም ቤቱ አትቆይ በር አማርኛ ከነበር ግድ ማን ይመለበር ነው ካን ቤታ ሚሬ ወረ ኦሪጂናል ነበር ወረ ቦሌ ፊ ባሌቲ ማሊ ጅርተን ዱባ አሜሪካ ራጋ አምባይስን ከአርበኛ ትራንስሌሽን ይሰናርጊታ ሞና ገረች ነው ካሜን ኙኒ intalo beti ransan intalo qara zafani ta amma fanno ta takka amma gurban ke na to olsene wa ta fani kun agenne እንደገ ቤቲ ተሚ o ta qara sirbi takka amma wannan be kan ilti be kan talatana wanti ቤቲ ጀሚላ ባንታሚ ስርባ ይሲነቲ ሚጋ ወበሬ ይራን ቅዳሜ ገበያ እኔ ኢትዮጵያ አይደለም አሁን ነፍጠኛ ነኝ ጀቹ ጅርቲያ engadda jadi kale mo engadda afan nama hiko yo all sense stay wayta nama afan oromo kana hiko wayta kuma jolleni tarfi batemi tanama hiko jette all sense stay jecha akuma amara te all sene wayta gurban kun falfalada antes ti andu kutur nkannas gaba yenna all sene mal jedani jennani drone wadazi ay mata moy wada amara klil or ሪፖስት namni godhe arge ቤት አላይ ቢነገር እስቲ ምንድነው የሚሉት የቲ ነመለ ቆይ እንደገና እስቲ ድገሚኝ ጀዳን ቆይ ድገሚኝ ለስማው እንደገና እንኪ ጀዋር ዋንጀር የጥሪስቴ ዋንብራይቲማ ባጫ ባንታ ባጫ ለሃን ከነ ጎዱ ሚቲ ባጫ ያ ሲብረን ዱፋዩ ባጫ ማኪ ሳይ በኺ የበር ባጫ
ስሙን ይቀያይራል እኮ ያኔ ባጫ ነበረ፣ ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ነበረ። አሁን እኮ ስሙን እኮ ራሱ ከቻፕ ልናደርግ አልቻልንም። እኔ በባጫ ተውኩት እኮ በቃ ፎቶ ማን በይና መደብር መቃን ሳዳዳ አይሮ መራ አዲ ጀሚላ ማል ጅርተሬ እመቴ ነብናትሽ ማል ጅርታት ጆሌማ ነው እንት ያጣስ አሪ ሳተርዴ ሚለ አሪ ጉያ ሰንበታቲ ወማንጀራ ቦቆና እና አምፓቲ ቦር ቢሾፍቱ ኮት ጀታ ወላሂ እንዱፍታሬ እንዱፍታሰነ